Seenaa uummata Oromoo keessatti uummanni jillee maqaan isaa galma guddaa irratti kan barraa'e. Jijjiiramni akka dhufu qabsaa'uu qofa osoo hin tahin jijjiirama dhufe kana tiksatuu keessatti sakaallaa fi gufuu jijjiirami kun itti fufuun qabu jedhanii qaamonni alaa fi keessaa gurmaa'anii jijjiirami kun gara hudduuba akka deebi'u taasisuudhaaf wantoonni hojjetamne hin jiru biyya kana keessatti. Garuu rakkoo jijjiirama kana irratti yookaan immoo dukkana jijjiirama kana irratti dhufaa ture san isin qabsoo keessaniin wanta gootaniif qabsoo keessaniin jijjiirama kana tikfattanii asi geessistanii jirtan. Tiksannaa kana keessatti jijjiirama dhufeef karaa hundaan karaa diinagdeetiin, karaa dhimma hawaasummaatiin, karaa bulchiinsa gaariitiin, karaa hundaan jijjiirama dhufeef ammas isin abbaa sirna kanaa abbaa dhaaba kanaa wanta taalmetaniif baga gammaddan jechuun barbaada. Har'a yeroo asitti wal argamnu filannoo bara kanaa kana keessatti dhimma lamaaf yookaan immoo akkuma dhaaba keenyatti galma lama kaawwanneeti filannoon marsaa torbaffaa kun akka biyyaatti akka naannootti akka gaggeeffamu kallattiidhaan kan hojjetamaa jiru. Inni tokkoffaan filannoon keenya filannoo haqa qabeessa, filannoo nageenya dimokiraatawaa ta'e, uummata biratti fudhatamaa ta'e gaggeessuudha. Inni lammataa filannoon keenya nageenya ta'uu qofa miti, dimokiraatawaa ta'uu qofa miti, hirmaachisaa ta'uu qofa miti. Filannoon keenya paartiin keenya badhaadhinni sagalee olaanaadhaan akka mo'atu jijjiiramni hanga ammaatti hin dhufne kun akka itti fufu akkasumas immoo fedhii uummata keessatti dhalate kana gaafiiwwan uummanni keenya ammas kaasaa jiru kan fuula dura raawwachuudhaaf sirni kun dhaabni keenya itti fufuun murteessaadha.